shira daljeessi xaxeem daftee hubachuun sodaa tokko malee nama irratti gidiraafim hammeenya yeroo yaaddum tarii boolli ati gadi qottu sun kan mataa keetii ta'uu akka danda'u tasuma dagatteettam. Addunyaa gantuu kana keessatti jallinni ati har'a duubaan raawwattum borammoo fuuldura keetti dhufe akkasitti gombifamuun seenaa kana keessatti mirkaneeffadhuum. Hammeenya yaaduun deebiin isaa maal akka ta'eem seenaa kana obsaan hanga dhumaa dhaggeeffadhuum. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaam nagaa fi nageenyi bakka jirtanutti isiniif haa ta'uum. Har'a seenaa xiyyeeffannoo fi xiinsammuu keenya qaruum kan jireenya keenya har'aaf gorsa guddaa qabu tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadheem. Tarii jireenya keessatti hammeenyaan beekamtummaa argachuuf yookaan fira dhiiga ofii adabsiisuuf kanneen shira xaxan baay'ee ta'uu danda'uum. Akkuma kanam daljeessii fi qamaleen hiriyaa walii turaniim. Garuu guyyaa tokko daljeessiin keessa isaa keessatti qamalee waan hin jaallanneef shira xaxee qamalee adabsiisuuf yaadeem. Shira guddaa xaxuun gara mootii bineensotaa kan ta'e gara leencaa deemeem. Leenca bira erga gahee boodam afaan isaa damma dibateem bifa fakkeessuutiin akkas jedheeniim. Gooftaa koo isin mootii bineensotaa gootaa fi sodaatamaa taataniim akkamitti hanga har'aatti miila qullaa deemtuum. Osoo qamaleen ogummaa dinqisiisaam kophee hojjechuu qabduum isin miila duwwaa deemuun keessan salphina guddaadha jechuun hammeenya isaa simboo cimaa ta'een dhiheesseem. Leencis yeroodhuma sanaam humnaa fi abbaa hirrummaa isaatiin gowwoomeem. Dallansuudhaan qamalee waamuudhaan akkas jedheeniim. Wanti jedhamaa jiru kun dhugaadha moo sobaam? Ogummaa kophee tolchuu osoo qabduum maaliif na dhoskiteem? Dhuguma tolchuu ni dandeessaa jedheeniim. Haa ta'u malee qamaleen bineensa abshaalaa fi qaroo dhalootaa waan taateef shira daljeessi xaxeem daftee hubachuun sodaa tokko malee deebifteefim. Eeyyee gooftaa koom ani ogummaa kana nan qabaam. Hanga har'aatti iyyuu ulfina keessan sodaadheetan maleem kophee mootii jabaaf ta'uu yaaleen tureem. Haa ta'u malee kophee keessan hojjechuudhaaf qodaan na barbaachisuum gogaa nuffisiisaafim fooyya'aa kan ta'eem gogaa daljeessaa qofarraa hojjetama jetteeniim. Yeroo kana leencis kopheen isaa akka hojjetamuuf jechaan battalumatti daljeessicha isa boolla qoteef sana ajjeeseem gogaa isaa qamaleef kenneem. Daljeessis shira shiraa oli ofiif itti kufeem. Dhaggeeffadhuum ilaayaa nama koom gara dhugaa jireenya keenyaatti yeroo deebinu ammoom hammeenyi summiidhaam. Gaafa namarratti gidiraa fi du'a yaannuum tarii gidiraan sun gara keenyatti deebi'eem jireenya keenya akka hin balleessineem duraan dursinee yaaduun barbaachisaadhaam. Diina keetiif yeroo boolla qottu gadi hin fageessiniim tarii awwaalcha mataa keetii ta'uu hin ooluum. Addunyaa gabaabaa kana irratti umuriin nuti jiraannu wal gargaaruufim gaarummaaf iyyuu nu hin geessuum. Kanaaf erga umuriin keenya dhiphoo fi gabaabaa ta'eem maaliif hammeenyaa fi gidiraa walitti yaaduun barbaachiseem? Biyyi lafaa yeroo xiqqoodhaam gidiraa waliif yaaduu hadhiifnuum. Gaarummaan madaallii jireenya keenya haa ta'uum. Viidiyoo kanarraa akka waan guddaa barattan abdiin qabaam. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaam. An Abdussalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.